جاجرنا أنا هير جاجران جيرو سلكي تكتي كبا إنبوكسي سوا أليكس إنبوكسي با يكيد الدمي جاركين والإنسان بفنو وجولن كله أبولي وانكنا أمانتي برا إيران نتنوفاني نامني نتي كولفا يوجتن وجولي تنكبا فيدا أمان سيسا أمان سيفتاني جاء ثار الموتو أكا جري صبار أمت ساما جرتو بيكاتنين نرى ديما الموتو كرا سيرا كرا موتو مواتين أمتا كيا قوام فمجري تركام في جنون درفورت أجي كسالو أبان دوغا بربادا بري ولي بوثا أموهامي بنك كرغا كسامنتين جولن بانكي نسا أقدمو كبا مليشان كينيو وفتن كبو چامان كبو بري نجرة فاتن بنت سرامونكو ولي غورته مليشوني أبو تجراتي أبيرو تجراتي وفتا مليشاتين بن إهن دمو عرقالو إهن كالاركو كرايون غوني أنك جبدو ستاب بنتانو برون أسكام مالون يو أكا برين كون عاطفة في ستان فدا أمان سيسا منم شكر لهم نك نزنس فلتين قرتين رجعنا مروفا يرولي وانا بيكول هركا لما هركا ثدين إرجعوني كون كا إجلا ديماني وري قرتاني وري سيرا وري بانكي كباتار هما يصيري قول شون دندو وجولي رجعتا بكال فين نفنت أميديا هرتي لما ولولي أكاتا إتنما مويتان بيكا رجع كباتين نما تجافتا علماء أدروا أن تابچون بربادو أمتا كنا لنفالاتا بربادو وجولي كبافدا ميكينا نمان جري أستاذو تا غرغودا بيسون قبل راسل كين كامن مال يو رجع كباتا ميكينا نهريو تا جرات راورا كالي اتكالاتا تورا كامن مال يو رجع كباتا هيدر راسل كين مان كان أبادر راسل كين مان كان أليكس رامان كان أستاذ إبسر رامان كان أستاذ طاهر غلطو رامان كان أستاذ يا رايا رامان كان جبلو رامان كان علماء أوتا بيجير كيف جيرتو مالفين كان وين أمانتي جرا يقل قداينو بدي جرا اللي يقل قداينو ربي إسان قافة مالي وجي إسانتين كيري غلاني جانت اللي دلغت السنتا عذاب اللي دلغت السنت دلغان سينا موني هندي جانت دلغت مالي سنت عذاب دلغت مالي سنت سن وجي ربي كيسان سينا أما كبربان أمني كينن قوون فميني bakka ummanni gowwoomfame kanatti mootu yoo ijoolleen kun guyyaa nuu kennuutan isinii kennee cufnee deemne bakka amma namooyanii amma isteetimentii fidanii agarre dubbadhu Ustaaz Ahmad. Anamma dubbiin bakka itti qirna goote bakka tilifoonni sheekotaa hin kaane kana bakka tilifoonni garee ijoollee tan namni hirmaatee gargaarsi kunillee akka guuramaa godhe ture ummata kanniini. Ummata kanneen irraa silkiin hin kaane silkiin isaan hin dubbifne nama taraa biraan dubbisanii jechuu barka biraa inuu hin dhagahanii namna kana jala namni hin dubbatin namni biraa inuu hin dhagahamu jechuu sagaleen isaa kun tuffii namaa guddaadha. Waan kana Heydar ati quba qabda Heydar anamma wallahi Heydar irraa hin buunu Heydar dhimma kana hedduu takka quba qabda namni dhimma kana oofaa ture dur irraasii asli waan biraa dhuunfaa dhimma dhuunfaa irraa hin qabu jaratan irraa lola biraa hin qabu dhufanii kalee ana geemii taphataaru akkasuma na fakkaate si geemii taphataaru sitti kaasan natti kaasanii jettee ka dubbatu dhaga'an viidiyoo jiisitee ta'e itti kaasanii jennaan dubbatee jennaan ragaa guutuu fidee taa'u jira ragaa guutuu dhufe kana ragaan kuffisuudha wanni jiru amma wanni nuti barbaannu ragaa guutuu fidanii ragaa san kuffisu sahiha fidu hadisi da'iifnoo jiraate sahiha kuffisan Akan asliin ragaa guutuu lafaa qaba jedhe hadiisa aslii keessaallee waan dhabamanii jiru hadiisa aslii tuqaan agarree gammaatiin nu tuqaa takka hadiisni kiyyaa ragaan kiyyaa tuqaana fi hadiisan evidensi guutuu lafa kaayee taa'u jira koottaa jedhana kalee fa'aa bira dabree amantii keessaa yuusin ibaa jedhe doogongora ammoo san kalee dubbachuun dur waan akkasiisan amantii namaaf hin qabaattu inshaallah dubbiin nu sirra baatu amantii keessa wanni si baase hin jirtu jecha akkasiisan hin dubbatiin sun isaan hin galchu sunga amantii sun hin laallatu isaan bira dabree jedhan amantii tana yuusin dhiisee bayaa fidaa waan kana jedhe waan san ragaa qabatee bira taa'u jira ragaa fidanii kuffisu amma ammoo dubbii keessan wannaadhaan finnaa dippiloomaasiidhaan finnaa wani jedhamu takka hin jiru dhugaan hawaasa diriirtee baatee hadiisni kan kee da'iifa kan kee yoo da'iifa jedhamu sayyaa kan kee sayyaa yoo jedhan fudhattee adda galan malee wani dippiloomaasii dhuma
tulleen hin jirtu amma booda. Nulleen dhugaa barbaadna hawaasni kunillee dhugaa barbaada hawaasni kun ammoo sobamaa ture hedduu irraa guuramaa ture warra isirra yaa'u kun guutuu yoo waa dhufa waa guuraa wanni guuramtun takka bakka hin geettu walakkaan badu jirti ammoo boodaafuu barnoota guddaa namaa taati. Ustaaz Ahmed isinii dabalaa achirratti fixxanii. Tokko sifaa akka waa guuraatillee iyyaa turte guuraa turte hawaasni Dr. Asmini dubbii kana sattaree keessaa fixaa yoo jette sidiriin qarumaaf obboleesso. Odoo sattartee qaruma sattarta. Amma erga waan nu nayxee kijibaa nu gootee wanni gurbaan gurraacha asiin bahe jennee nullee nu arraba seen wanni ati keessaan fixxu hin jiru fiddu akka haadha qixxaa lixii akka gooteen fixii. Asdeen isitti maalikii kee haadha qixxaa lixii akka ati qariuteen keessaa sii fixanii ummataa badii kennata ka jidduu kana arrabsamee miskiina fiddu asirra fiddee ummata kana dhugaa itti himtee yookiin sitti muramtee yookiin ummata kana isa muramtee baati malee wanni ati keessaan deemtee kullu bani adama khattaa'u kaleema khattaa'u san hin dalagin maan bilbili erga fidde asirra fidda wanni ati viidiyoo waraabdu hin jiru kana itti beeki akka fiddeen fixillee ittillee situu lixe ittillee situu du'e ittillee situu hafee jedhe namtichi akka fiddeen dari qabsaa yaadiisin saggaa wayinu nyaachisa asli irraa qalannee nyaanna warri magaalaa tanaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa bultanii jamaa akkam jirtu? Nagaa fayyaa. Alhamdulillah akkam doktora fayyaa? Fayyaa. Ustaaz akkam? أهلا وسهلا جزاكم الله خير وما جبعت وأنا راوت أرقمي ولدت شاتمو قلقلب الفني أدان كان ندبي مقرسي قطار رمالي وأنا راوت دلته أصلي Manguddummaa qabnaa jedhan gidee ati manguddummaa qaban ijoolleen sirkii irraan kaaftuu rakkata. Awwaa takka qofa jedheetuma bu'aa xiqqoo reefi waan amma nagaya jettaniiti irratti isheen illee dubbatanii fi waa'ee telefoonota irratti illee amma dubbiin waan duraa caalaa ankaleessa xiqqoo isii odoo tasgabbooftee qalbiin illee na kajeele. Waan duraa caalaa waan biraa keessallee nama seensee aarii biraa keessallee nama fida. Orri na dura seentanii dubbattanii jira dhiifama naa godhaa jiddumaan Ahmad irraa fudhe. Maal jechuu barbaadeeti atilleen dadhabini asli hawaasalleen dadhabsiisin. Dubbiini gaafa warri waan kanaaf jecha waan kana hojjetaa ture. Silkiin irraa hin kaafamini dubbiin akka waa jirtutu mul'ata. Shakki mallee keessaa dhabaan jirru amma. Gara amanuutti deemaa jirtanii? Amaneeraan dhibba amaneeraan. Maali jennaan? Amanuma kana barbaada. Yeroon amane ammaa miti asli sitti mucaa kiyya. Yeroon amane ani nama guddaadha nama sobanii miti. Mana kiyyan na seenee waliin boonne kenneeti rabbi isaa haa fayyisu. La viidiyoo waan hin baaneef Ahmad immaanaa taa'u dhiisa. Rakkinni hin jiru an akkanumatti ta'a. Yeroon ana mane yoo mana kiyya seennaan an daa'imaa mitii ni gaafadhe. Maaltu hanqata jennaan miliyoona 7. Viidiyoo afaan isaarraa ba'ee miliyoona 4 jedhu dhaga'ee jennaan jechi kun maaf taate. Hadiisa kana wal kaare. Kanumatu bakkuma sanitti an dubbiin kaate ragaan dhibba keessaa 80 harkaa amanamu taate gara kiyyatti. Dubbii kanallee guddaallee hin seenne hin beekullee gargaarama isaatiif ammoo akka nama tokkooti akka nama islaamaatiif akka sabaatittis bira dhaabachuu yaadaa ture. Ammoo hin dhaabannellee miidiyaa irralleen turre baratare kana. Almuhim amma waa godhaa. Ufiillee hin dadhabinaa. Namalleen dadhabsiisina. Telefoona kanalleen dadhabsiisina waan guddaan hojjeteera silkiin isin gubaattan kun. Beellama qaba. Sa'aatii sanitti Abdii Raggaasaa wamaa jaarsota mitillee sheekota mitillee. Abdii Raggaasaa obboleessa waliin dhufee dhugaa jirtu hawaasa kanatti haa himu. Bakka kanatti sa'aatii sanitti. Yoo sa'aatii sanitti himin dubbiin ati kaafte hundi dhugaa hin dheessaan seeran qabu aadaa Oromootitti illee sa'a sanirraa hawaasa kiyya dubbiin an jedhe tana murtee teessan ho'a
jedhi atillee sa'aatii san keessatti ejjannoo fudhatamuu qabuuf wanni ta'amuu qabu sa'aatii sanirra warri seeraallee warri hayyoonnillee as jiranii du'aanni as jira ulamaa'onni gurguddaanillee as jira namoonni kunniin namoota biyya bulchuu danda'u daa'immanii miti amma wanni godhan namoota biroollee jechootaan daddaafuu irra tuttuquu irra wanni kun nama hedduu laaqa dhugaadha haa as dhufe inni nama sanuu haa ilaallatu isini galaami asuma dhufeetu heedaritti hoogganaa ture haa jedhu abaazarritti hoogganaa ture haa jedhu gaafa abaazarri waan goonuun beekna abaazarri kana nammoo osoo isa ta'e wallahi alaaxul heedaritti ofirraa kuffisa na dhukkubaa ture akkaawuntii kiyya heedariitu manaaj goraa ture waan sene waan galen beekuu jedhee heedaritti ofirraa amma baraan bakka heedar kanaan baare barakabaa heedar amma dhimma kana keessaa ni bahe moo keessa jira moo keessaa bahe dhimma kana keessaa haa jiraachuu qabu wanni heedar isa bira jiran beekami namni gabaa sanuu galchaa turellee heedari anammoo abdii ta'e heedaritti murqadhe heedariif ummata walitti naqee jalaabaa kiyyaa nagaya baya turkii kiyya deemee ammallee doktor Asli kanaaf tana abudujaanaa kiyya habiibii kiyya amma Asli isinillee dadhabina hawaasallee dadhabsiisina eda boru galgala jennee adda galgala itti baannee biraa kaane galgalumaadhaan sa'aatii itti dhufamu san lafa kaaya sa'a san keessatti dhufne waan inni abboota isaati yoo dhuga amantaa islaamaa illee garaa keessa nyaattu taate yoo oromummaa illee garaa keessa nyaattu taate yoo dhugaa qabaate haa dhufe dhugaa san lafa kaa'u. Anka isin jedhu baaba. Yoo sa'a sanitti hin dhufne maal goonaan mariinuu haa taatu. Salaam alaikum. Gaafii. Waalaikum salaam. Qoyaa sheeka takkaa baabaa gaafii gaafadha. Inni faatu Qoyaa isin jiru akkuma gaafititti ija kaafee na qocha isin hundi warra asirra jirtan. Asli waatu na bira jira. Waatu na bira jira. Mee irraa baasatu. Haa jarjaru. Gadhu bilishaa. Sheekaa Roobee waa fiddanii dafa. Dubbadhaa Sheekaa Roobee. Dubbadhaa Sheekaa Roobee. Itti citta'ee fidanii Shekiriyaatiin beekanii Ahmad Ofshaalillee beekaa garaana nyaattanii mimmaan buusa haqa dubbadha yaa Rabbi akkana dubbachiise. Kalee galgala liivii keetirraa eega bu'ee ina canaan naqe kaasii finfinnee kana dawwalee sagalee maranna bira jira yoo keessa waasappii gootanii na dubbistanoo wanni akkuma Asliin jedhe dhugaadha dubbiin dhiisa wal taarina maal gootaa ifaati Shekiriyaatii biyya maal gootaa ifaati sagalee zidda keessaa na dubbisa waasappii amma hidha irraa gabbuu alafa. Bakka dhugaa taanaan walii galla hin dhiisa. Amanuma qofa malee namni amannaan dhiise. Nama akkanatti qaban. Wallaahi Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. addunyaa kana ilmaan namni biyyi sagalee dhibbi tokko as jirtan kun taraa takkitti qofa. Wallaahi an haga misqaala darraa nama duniyaa namatti illee hinaafu miti nama qabeenya namatti hinaafu miti nama bareedumatti hinaafu miti nama beekumsaa fi beekamtii namatti illee hinaafu miti. Alhamdulillah an akka wallaalummaa kiyyaatitti namni ilmi namaa kun kamuu wal qixaa dhaloota wal qixaa addunyaa tana irraa godaannaa nama beeku. Addunyaa irraa godaannu tanaaf waan hin taane hin dalaynu keessattuu maqaa amantiitiin. Ammaan wanni bar daangaa itti na fullaasee akka na teessisu bar barabaraa noormaal barabaraa osoo taate akkatti kokkeen qabu. Amantii dawoo godhatanii waan amantii faallessu obboleessa kiyya turuu ta'e dura dhaabbadhaan. Wallaahi laziim. Ani uummata akka imaana illee qabadhe biti hin danda'u bakka. Hin danda'u uumamuma kiyya akkasi sisiidha. Innaa wanni barbaadamu dhugaadha. Erga dhugaa ta'e mootu asli bakka ta'u rabbi duniyaa biraa haa kennuuf yoo jettan itti dhiisan. Yoo isaan gara isaanii girrigirri qoran immoo hin kasasa. Kophaa kiyya kasasee mucaa kana birrii isin guurtan kana irraa mootummaa irraa fuuse milishaa uffatan binna soddaan kenna yoo waan milishaa uffata bituun dhabe soddaa kiyya ittiin gargaara osoo gaafa biyya gale kaaremeetira 500 illee naa kenne. Namni naa oma akkasiiti gaafii baabaa sheerriyaadii gaafachuu barbaadu fuulduraafillee wanni oromoonni kennu sirreeffatani
yoo namni tokko amantii biraa irraa garan dhufe namni firoorii hedduu qabu dhufu qoya maali rakkoon jiru saffa ir'ate moo masjiida ir'ate moo ummata keenya ka amantii islaamaa qabu kanaatuyyuu baay'inni isaa ir'ate moo amantii islaamaa tanatti birriin bitatanii moo maali makiinaa itti bituu birrii itti guuruun amma mucaan kuni yeroo 8ffaatti amma 8ffa irratti qabe waggaa tokko keessatti nama tokko yeroo 8 gargaarsa guuruun maal jechuudha amantii eeyyama deebisaa ustaaz isin gaafadhe baaba shari'a Abbaa mucaan hin balleessine mootummaan nu caalu hin jiru mootummaan nama diinii qabu shekriyaa diinii qabaa nu diinii qabna diinii boonna imimmaan buufnee galgala taa'uu dinnee dhugaa dubbattee ati wanni asirratti islaamsisanii fooloo kennanii fi leenca darbanii fi asiin umraa dhaqi jedhanii asiin makiinaa itti bitanii osoo isheen kenna ammoo zaawiyaa keessa kalwaa meeqataa osoo ulamaa'ii meeqa rakkataa jirtu osoo ulamaa'ii meeqa imimmaan buuftee ziyaarraa jettu asii deebi'anii mucaan illee hin balleessine ka zayitii irra gannaqan sun garee jala deemtutu jira na dhiisa abboo maamara na dubbachiiftan mata jedhana ulfaadha maamara na dubbachiiftan Mena dubbisa. Nuree fi tana jaarsummaa fuuna jennee abbaa murtii waliin bakka kana jirra. Anu isin dogguuf dhufe namni na barreessee jennaan. Kamaali jaarsummaan naa fuutan. Amma mena dubbisa. Isin qabachuu dhufe. jabaa In jettani tana deebisaa abbaa murtii tana hawaatumaan nama waan asliidhaa deebisaa gaafiree fi jaarsummaa illee asumaan irraa isin qabachuu dhufe warri jaarsummaa jedha. Dubbiin jilba guutaan jirtu gamaa gamanaan kennamne dhiisaa ofirraa wallee. Oduu taateeyyuu Sheekh Ahmadii kiyya oduu taateeyyuu dhimma jaarsummaa fuudhantu jira dhimma diktaateeraan laalantu jira habiibii kiyya. Dhimmi jaarsummaadhaa yoo garri tokko dhiifataa jiraate. Dhiifatan jirre dhiitataa silaa uumeen akkuma qabdi. Biyya jirta jirralle numartu. Warri biyya jirullee hoo. Ka gaafa duraa dhimma kana keessatti xuxxuraa'ellee adda garagalee inni nu deebee xurii biraatu xuraayaara silkiin irraa ka'uu dideeti. Kunuu waan biraati. Almuhim amma wanni goonu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wasallam. Galatoomi aslii rabbi jazaasii haa deebu. Ijoollee teenya tamana madaamatti ta'azzabamaa. Gargaarsa garagaraatiin uduu miidhamtu wanni kun aga ka'eetiin jedhe karaa malee hin ta'u jettee dura dhaabachuun kan kee akka eenyutitti ansi galatoonfadha. Lammaffaa waa'ee amma kaaftee irratti wanni yeroo hedduu bakka kanatti guuramu kun gargaarsi nama guuramuu fi haqa qabu bakka argataan jiru yeroo dheeraa. Yeroo dheeraa minal maybe tasa atiyo yeroo dheeraa manni kan kee banaa waan ta'eef nu biraan dhuftu yeroo barsiisu anuma kanarraa dubbataa oola Ahmad kanarraa dubbataa oola. Hujjaaja hajjii dhufe gargaaraa jedhan gaaf tokko namoonni sheekaa garee bananiiti. Hujjaaja hajjii dhufe haa fidanii fiduun bareeda. Fiduu dhabuu miti ammoo qarshii ufiitiin dhufe achi gargaaraa jennaan namni kun gimmaasha miliyoonaa baasee dhaqee. Fiduu isin daliila maal argattan hin ta'u ustaata jabeessinaa birrii. Mee laana Sheekh Ahmadii kiyyanaa obsa tatanarra hamtuu isinitti maan. Eega inni achi dhaqee hujjaaja gargaarraa birrii guuraa jedhanii garee hidhanii jennaan hujjaanyi kun tokkochi qarshii meeqa baasee dhufee jedhee gaafannaa wacii walitti gimmaasha miliyoonaa baaseera jennaan ijoolleen gargaarsaa tantun manaa baanuu argiteen beetu gimmaasha miliyoonaa. Damooza ji'a kanaa kennitee aslii bar ka ji'a dhuhuu irraa niyyattii bar. Wallahi gaaf tokko imimmaan qabachuu dadhabean ijoolleeti. Maali jennaan riyaaditti hidhamte mucattiin takka. Mana hidhaa keessaa laakko carraa argattee silkii argattee na bilbiltee fatwaa na gaafachuuf. Angaafas dalagaa kanarraa waan na baasanillee waan na qabanillee seenee kaji'a keessa jiru masjida tokko kenne kaji'a lammaffaa shee baluu kenne kaji'a sadaffaa nama dhibame wayitiin yadhee waan san osoo hin kaffalin hidhame rabbi maannaan jedhaan ammoo dalagne uduu ji'a sadii san hin geenne mana hidhaa seenee jedhe. Taallaa batti kalete gurguradhu kafali maan jeinaani gowwitti. Subhanallah. Sadarkaa kanarra jira. Kanaafi hamma taateen wanni kun ammoo yeroo dheeraa namoota illee fidanii danqaratti gatanii nama silaa
hedduun namoonni rakkoo qabu ukkaamamee cadhisee kataa'u ka achi garagalee nam tokko isan laalle akka reef sheekaa roobee jedhan aalimni meeqaa kan kadeeniin irratti ol baate kun ka waan nyaatee dhugeetu hin qabne tokko makiinaan yoo bitamu tokko yoo manni ijaaramu baay'ee tokko adeemsi deemamaaru adeemsa shari'aa hin gitne jedhee deebii karaa gabaabseetuma deebisaa. Sheekh Riyaad gabaabinumaan Abdallah ibn Umar gabra biliseessa. Gabra biliseessuun beekama. Rabbi irraa haa jaalatu. Gabra ibaadaa gootu tasalaattu laalee biliseessa. Gabroonni salaatutti gadi ta'etti martu nulleen bilisoomneette. Abdallah ibn Umar bira dhaqanii bar rabbi salaataa hin jirtu ati bilisa gootuu fi jennaan man khada'anaa billahi hin khada'anaa lahu jedhe nama rabbiif nu gane hin ganamanaaf jedhan. Warri mana madaammii jiru kun waan rabbi yoo itti dubbatan mana rabbi yoo jedhan hin sobama. Garuu rabbi biraa argata inni mindaa hin sobama. Gareen baay'attee deemtu tun dhugaan se'ina waggaa lamaan irraa ani lallabe. Wallaahi billahi gaafa masgidaa birrii masgidaa yaadattanii taa'a. Gareen wali qabamte tuni rabbiin ammootiin haqa duuka jira nama tokkollee yoo taate. Gareen gariin dhara jira taa'a jeen. Ijoolleen biyya Arabaa tun garaana nyaatti kan hajjii dhaqeeyanii aduu tana laalee obboleettiitii waggaa 13 achi teettu edaa birri akkanuma darasummaa keessatti faajjee naa kenni akkaawuntii kee naa kenni sii deebisaa jedhe. Garaa nama nyaatti masgiida yoo jedhan waa kana yoo jedhan aslii rabbi galata ani akkana jedhee galata dee waan himuun qabu rabbi galata sii haa deebi'u. Rabbiin natichisiisa rabbiin Kalee galgalata haati isii algarra jirtu birrii mana hawaalatiin ummaati yaanaa ergi jettee mana yaalaa kuma dhibba gaafatanii abboo haati tiyya duutullee rakkoon qabu abdi ergi gurbaan gowwaan sun arrabsaa jira gubatu jettee haadha algarra ciftu kuma dhibba ergeeftu jira bara. Rabbiin aslii jakasa rabbiin bintal jazba nama zollomame waloo baadahiin isii tumseedheen osoo waggaa heddullee dheeraallee ta'e. Zaalima kanaa qaba haga gaafa isa qabuutitti. Kino amma asliin hin qabe sababaa rabbi godhee hin qabe gurbaan algalgala aaree zayitii jaartii teena jala haatee nu kaanu irrattuu gadaana hiixuu jedhe aaree. Hin aaree bar. Achii as Sheekh Riyaadii fi achii as silkii 7 dawwalee galgala san maal anillee xiqqoo bara rabbuma darajaa tana nurraan fudhatini dawwalee. Isinii haa dabalu. Nu haa dabalu. Garee wahiitu jira gurbaan illee birrii akkasitti hin nyaanne gurbaalleen islaamummaa ammuma seene jarriin dhamaaste bar islaamummaa amma seene asli amma seene ammuma seene hin burjaajessite mucaa galiin gale akkuma asliin jedhe bakka wahii jira tana keessumaan ammootiin nurraa taa'ii jennaanii itti himna abbaan illee jiraatu gara biraallee jiraatu abboo dhugaan na dubbadhu itti baran haqqisuu kayyachi eegriyaa dammaaf gabaabsaa irraa bu'aa. Sa'aatii wayinuu beellama sa'aatii sanii ejjadhu abbaa seenaa sa'aatatti san keessatti dhufuu baatan ammoo waan barbaa jedhu namni abbaan murtii waa jedhaan ayyee. Bakka sa'a sanitti ilama. Daroo sii kennan haasa'e. Galatooma ani waan jedhaa jirru jaarsummaan fuune waan kan akka hubannu ilaa akka jennanu sheekota. Sagalee ol kaasaa uummanni haa dhaga'u uummanni gurri duude sa'a shan laayif irra jirra. Wanni nuti dubbanne aniif abbaan gadaallee waan kana haga ta'e takka huballee qaba. Abbaa murtii sagalee ol fuudha. Ayyee amma hoo dhageettu. Hin dhagama. Quba qaba. Dubbiin sheekaa roobee jedhan kuni nama hedduutu harka keessaa nama xurraanatti bilbila dhiifama waliin nama hedduutu harka keessaa qaba nama hedduutu jira akkaawuntii kana keessa dhugaa jiranii asirraa nutti bilbila namni waan kana anamma kaleessa bilbilu gurbaan irraa qaba laayif irraa buusaa jiranii. Lakkee akin jama biraati bilbilani. Rakkanne doktora. Maal jedhaa jira. Gubbaa kanaaf miseejjiin gayyaa jira keessaa ba'a dhimma kana keessaa dha. Mee obsa. Dhimma akka biyyaatti nu galte. Mee obsa. Nuti waan jenne doktorri hin sobee haqan dubbannee jenne
hin beekna yeroo dheeraa beekna isallee jechuudha. Wanni nuti dubbannee jenne waan kana furmaata isaa galuudhaaf namni mucaa kanallee fidee Aslii fi isa jidduu hatti jirtu haa baatu jenne. Amma dubbiin maaltu taame seetan? Ani waan irraa beekutu jira sheekota. Waan hedduullee dubbatullee asirra dubbachuu hin feene. Horiin kunuu yoo gale maal jedha abbaan murtii naan jettani? Horiin doktorri jedhe kun gala kana olillee galuu danda'a galuullee danda'a. Garuu ammoo horiin babbadellee hin jira. Waan itti beeknuutu adiin adiidha akkas. Maal jettan? Horiin babbadellee hin jira. Maaltu balleessa akkami balleessa waan jedhamu silaa ani wanne nuti yaani abdii bakka kana dhufee dubbii kana irraa fuunee Dr. Aslii nu haasobu inni nu dhugaa haa qabaatu waan kana yeroo itti kennine akkaawuntii ofii san waan horii achirra gale baankii steetimentii san baasuu qaba yaada jedhu akkas fudhanne ammallee dubbiin amma nullee nu shakkisiist maali nu shakkisiisaa jira anamma kalee waliin haasayaa turre bilbila kana kaasuu seenee doktora biraa seenee jedhe maarree rakkoo hin qabu akkaawuntiin haala lamuu naan jedhe kaleessayyuu anaanuu jedhe namni kun jechuudha abdiini anaanuu jedhe namoota Maheedarii fi Ustaaz Abuzariin illee zanni itti godhadheera ammoo abdii waliin abdii Geetaachoo waliin dhufee yoo inni jedhe isa waliin laalee uummata akka rakkoon qabu Asliin dhugaa qaba wanni inni balleessallee hin jiru waan fedhillee yoo naan jedhe isattillee hin haadha waan inni afaan fiitiin naan jedhe isin jechuu barbaada ammallee ani yaade maarree sa'a tanatti hin qabinaa fi guyyaa takkaa lama haa kenninuufi akkuma isin jettan hayyee maarree waan kanaa abdiin qaroosu as jiraate abdii kenninee waraqaa san piriinti godhanii asitti nu haa fidanii ana qalbiin tiyya akkas na kajeelte hagana wal biraa qabnaaf silaa qaraa guyyaa kana takka lama kana keessatti waan kanas fidanii jarri tunuu jarri lachuu jaratee waan kanas fidanii jarri tunuu jarri lachuu jaratee waan kanas fidanii haqaaf dubbataa jira abbaa murtii gabaabsaa ka kanaani kaase dubbadhu xumuradhe abbaa kiyya Dr. Aslii carraa takka bicha naa kenni carraa takka bicha Heidarii kenna Heidar Abu Hadis jira beeytanii takkaa dubbadhee Heidarii kenna ila Heidarii wallahi jechu rabbina shahida asirratti waan beekuu qabdan jiran nama jibbitu malee dhugaa namaan jibbitu anu ijoollee akkitti ijoolleen tun qabamte anaaf Heidarii kana wal lola qaba anaaf Heidar feesbuuka adii walitti qabnu tiktookii adii walitti qabnu kaleessa gizee an dhufee mollocuu eegalu fooloo na gaafatee deebiseef laayibii nama kuma kudha wayitu na laalaa ture kunoo qe'een nabii kenna fuun taane ijoolleen tene tartii fooloo nan gootu yaad deebiseef nama na dhagaa ture anaaf Heidarii dhimmuma hawaasaa kanatti wal lola qabna yeroo baay'ee attaak na godha maqaa hin dha'u nama attaak na godhu hin beeka haasaa isaatirraa beeka gaafa gargaarsa ummata keenya ka sirkaa amma ka ummata arsii ka buqqee kana attaak faallaa deemu yeroo baay'ee waan faallaa deemuu fi Heidarii kana balaan kun dhufe balaan ibiddaa kun dhufeeti mucaan kun diina qabaa diina zeektii itti naqee abdiin keenya gubatee gizee inni jedhu viidiyoo isaa dhageeffadhe rabbi haa fayyisu jedhee amma sarchi godhee fa dhageeffatu eegale fooloo walitti hin qabnu maal barbaadan amma Heidariin barbaadaa rabara abdii barbaadaa hin jiru amma osoma jala deemu silkii Heidar abdiin fayyadamuu hin danda'u anatu manaaj godhaara ana poosti godhaara kunoo na dhukkubaara ciisuu dadhabe jedhee namni dubbatuu hin dandeenye akkamitti jedheen qaalaan tun eessaa dhufte hadiisa nutti himaaraa jedhee iskiriinshuut godhadhe poostii Heidar feesbuukii abdiitiin maxxansee jechuudha su'uudii jiraa jedhe riyaadiin jiraa jedhe gurbattiin asumatti nama dhukkubsatee ciisuu dadhabe dhiibtee amma makkaan osoo taate umraa godhaa maan riyaadii godhaa jedhan ammallee isuma barbaada amma ana Heidari kaayyoon kiyya Heidari dha'u osumaan isa eegu Heidar dhufee
Sa'aadii damee afur keessatti miliyoona 8 nu guurtanii jedhe. Galatoomaa jedhe tolee jenne viidiyoo buufadhe anna jalaa kaasa jedhe. Guyyaa lammataa deemee lakki waadaan Huseentan malee birriin hin gallee birrii galchaa jedhe. Ragama sadii barbaada annama aarii itti faallaa kiyya deemu qabachuuf. Ragaan sadii ta'ee anumaa Heydariin barbaadaaru yoo asiin namni wayii rakkate jiran. Laa osumaan barbaada yoo Heydar Su'uudii galee abdii isin garsiisaa jedhee laayivii seene. Sheeka wayii wajjin maqaa dagadhe nama san. Osuma amma abdii makana laala jedheetiin afaan banee Heydariin jala taa'u gizee kilaasii oseenan jechuu alaa dhufanii jala ta'a. Waan nyaatatu dhiise jala ta'a wallahi saloonii kana jira. Toora sa'a 8 kana. Osumaan akkatti afaan banee jala taa'u gizee asii mana yaalaa dhaqanii keessa oseenanii kilaasii isaa seenan nu garsiisuu dide. Diinan nutti kolfaa jedhe. Qaa'ee nagar piraankinoo jedheen amma. Yoone cabarbara wayiitu deemaa raa jedhee amma Heydariin dhiisee baankii akkaawuntii isaa kan duraan seef hin godhatin gargaarsallee hin maxxansin ka birrii takkallee osoo xiqqaatte hin kennin akkuma kadhattu naan jedhan sanuu kadhee qoqqootii jala dabarsee kadhattu namaa kennitu. Hin beeytan kana jechuudha. Akkuma isin jettan kadhattuudha rabbi narraa haa jijjiiru jireenya biyya baqaa kana warra naa gadiitu rabbiin baay'ee diyaasbooraa gore Oromolleen osuma asitti na beeytu silxayyinu biraa sabboonaa gootee ispoonsara taate diyaasbooralleen rabbi narraa haa jijjiiru inshaallah rabbuma namarraa jijjiira. Rabbuma tokkocha jala isinillee warra as jalaan arabsu rabbi haftaamii gore anallee rabbi tuyyuu kadhattuu na godhe jaaladhe miti hojii rabbi keessan seenina boru rabbiin isinillee kadhattuu godhun mala hiriyoota kenna baay'ee warra isin turre warra amma diyaasbooraa ta'ee jira wama ta'eef inna asumaan amma akkaawuntii isaa kana seef godhadheet ijoollee natti dhidhiyaatan kanniin itti dawwalee Dooktor Asdii jedhama soddaa Dooktor Abiyyii jedheeni mee baankii kana naa laalaa jedheen gaafa 16 jedheen 17 itti deebi'e itti warwaadhe amma bakka muree jechuudha murteesse gaaf 18 baankii isteetimentiin guyyaa wajjin juun 18 naa ergame ጊዜ ብሪ ያችራላሉ በጣም የሚዘገንን ብር ነው ብሪ መርፌ ዳዋቆ ይቶንታን ብሪ ማነ ያላ ይጃሩ ብሪ ነችር ነሞታ ገተኮ ዱቢሱ ያለ በር ስልኪኑ ራንካሱ ናንጀ ነሞታ ጉርጉዳ አመለ ነመስላሉቲን ቀምና ከቢያት የተወይት ብልብለ በራናዩ መነ ዱፈኒ ማናና ፉራኒ ኩኖ ዮለን ይደርፋን ተለስልኪና ራካሱ እንደሚራው ከዚህ አካሲ ፖስት ነገው ሲፈታኒ ናንጀ እሺ Nama malee kun ijoolleen islaaminatti warri hiriyoota kiyyaa guutuudhaan fayyaa dhabnaan gubannaan nagara jedhee baankii dura geeffatee bilbilaan baankii dura wal deebisan beekan. Ishii jennee dhiifnee amma dheengadda gargaarsi uummata keenya kaarsitti buqqee jennaan viidiyoo mucaa maxxansan. Kaleessa mucaan bareedaan tokko harka kenna ta'uu ajjeesanii fi rakkoon uummata walloo kaanan kiliippii gadhiise ammallee mucaan. Sila bada jaran. Akka uummataan ijoollee tanarraa akkuma itti uummata sagalee taanu dhabame jedhee anama rakkadhe jechuudha rakkoon dhuunfatiimi nullee akka sadaqaa baanan sana sirraa guura nu dhabne akka uummataan jedhee bakka maciisuu yaaddaa laayivii seene du'a ammaan tokko waa'ee majaraa kana jechuudha. Gisee arti gassee nufaaxeen binti islaam kun qamisii horaratee jechuudha. Abdii sagaleen taatu abdiin gargaarsiftu gowwa hinaaftu maali ibidda keessatti jaalatte. Gubata obboleessa keessa jaalate afaan binti isaan kun jala karan arrabsa gara nama kuma afurii hundi isaan arrabsa achumaan jara keenna akkasin jettan sanii miti isin fayyaalummaa keessa naasoftanii nama rakkate ana garaan nan danda'u gargaarsisuuf qoradhee birriin kayaalatti oltu baankii isteetimentii isaatirraa naa ergamee jedheen sobdaa jedhan amma anuma haganuma jedhee dhiisoo duun sobdaa jedhan hin sobuu jedheen hin sobdaa haganumatti abdiin dhufe bar maqaa isaa kaasee daqiiqaa 10 hin turre abdii galchitu malee jedhan malee koomentii gidee galaalu abdii maa'ee gidee qabu miliyoona tokko tuqaa lama qabaa isu mubaarakiin gaddarbee sadaqaan arrabsan san dhiisee isa galche maal barbaadda abdii keenya salaamu alaikum wa alaikum salaam gargaarsa keessan barbaada gargaarsa obboloota kiyya islaamaa barbaada jedhe tole si gargaarraa birri meeqa si hanqate miliyoona 4 hanqate jedhe mana baabatti kaleessuma immoo halkan akka kaleessa miliyoona 7 hanqate jedhe anaan 4 jedhe viidiyoo isaatiin 5 jedhe yaa abdii kiyya jedheen hadiisni kun 3 wal dhaba
حديثني بابا شيري هدفي حديثني فيسبوك كي جل جروفي كأما يتكو والأبا حديث صحيح يلين أمك شيكا مريدا واغورا حديث صحيح بخاري مسلم إرّا في دي يلين بخاري مسلمين سوماليين أنج بانك ستيتمنت يلين أشيرت لولو بربادة قبوله إني قبوه جناني دافع أكيد ديم نبي أبرت كذي بقى بواجه على توفي بري مكاتب بري أشريو بري ملينا كراجع جرا كود تناسب سيسي جن ناسب سيسو الدبيه ملينا أفوري في كماري بوي نوغر ملينا شانيب كموي بوي نوغر سيس كاشي كا بانك رجيو بري جرو يشوف لا كنا مستثمنتي بازي أجر متى والله له ون نورا والله له كنا مالي ما جتشو بربادة أنا فيدر ولين عادي ولين تكمنو لكوزا ولين كمنو ولين دبيبنو وقا أفرموشان دورا قويا وي ول دبيبنا هي أردا قبر ول دبيبنو إيجاسي وقا لما مسادي دورا أستاذ إفسا سبار بارا نانجره ول دبيبنا يودو وقرو بعده قوي كاليسا وجين قويا شان انتو جرين نرات أنا هيدر كول دبيبنا بي أما هيدر جدو كراتي لافي أويته جدو ركتة تاي أجي إسا تباثي نوكر نوان شاي كوميشيني كنو في الأبنية جانين أسي أماني موتو هيدر شركنا كيل ثارك أباجر أمار أنا كايثني ككر والله ربنا شاهدا أنا في هيدر واي أبني تيمتي نتيمو ميشتي كنتيمو ميتي ولو كبان قمنو ولي سنتانو ولي سنفين كنا كثنا هو بدأ هيدر موتو دبينا كأمسات ثراكاته شرايو قباته إثاب ربي بيكا إني علاكم دبتو هيدر وان جرو لك دباسي چتي ستو شرا قباياني تيتو استيتمنتي قراتو هيدر دبتو هيدرين إيه جران سكالي سكالي سراغ أما